تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، hordoftoota fi kabajamtoota jaallatamtoota chaanala Mu'eetuu beedhaa hundi keessanuyyuu bakka jirtanitti nageenyi kan rabbii kan kabajaa kan jaalalaa isin bira haa jiraatu isin jechaa, akkasuma ammallee baga geessan Iid al-Adhaa waggaa 1445 akka lakkoofsa hijiraatitti jechuudha. Baga rabbii waliin nuun gahe, baga ittiin geenne isinin jechuudha barbaada. Kanatti aansuudhaan ergaa gabaabaa tokko isiniif qabaa. Ustaaza kennaa Ustaaz Qamar Haaji Hasan dhaamsa ergaa baga geessanii isiniin jedhanii daqiiqaa muraasa booda walitti deebinaa. Hangasittuu nagaa rabbi keessanuuf jiraadha. Bismillah, alhamdulillah, wa salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa bakka jirtan hundattu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh isiniin jenna. Itaan sinni irra guyyaa nadhaa guyyaa Iidiiti, Iidul Adhaati. Bara 1445 guyyaa Iidul Arafaatiin, Iidul Adhaatiin baga rabbiin isin gahe. Islaamni dirree addunyaa gubbatti argamtan hundi isaaniitu hundi keessanuu baga rabbiin iidan isin gahe. Iid mubaarak, taqabbal Allahu minna wa minkum saalih al-a'maal, kulla aamin wa antum bikhayr. Taasini ammoo warroota keessaa maqaa dhooynee iidaa baga ittisiniin gahe jennuun qabna. Isaan keessaa duraan dursinee obboloowwan keenyaa fi haadha kiyyas Haliimaa Hasan Haaji Hasan Muhammad jedhamti. Obboloowwan keenyallee Abdallah Haajii nama hedduu jira. Akkasuma warra Finfinneetti argaman warroota hedduu jira. Isin hundayyuu baga rabbiin ittisiniin gahe. Iid mubaarak, taqabbal Allahu minna wa minkum saalih al-a'maal, kulla aamin wa antum bikhayr. Wassalaamu alaikum wa rahmatullah. Maashaallah, hundi keessanuyyuu ergaa isaanii dhageessanii jirtan jedheetii yaada. Kanatti aansinee ammas dhaamsa gabaabduu isiniif qabna jechuudha. Dhaamsi sunis maal jetti jennaan, ummanni keenya jechuun ummata keenya kan carraa barnootaan argatiin hedduudha. Kan akkasuma ammallee yeroo umriin isaa barnootaaf gahetti barnoota biraa baratee kan diinii kanaan irraa duubatti jedhee jira. Kana sababeeffachuudhaan nutis karaa ummata keenyaan tajaajilu warroota daawwaa masgiidatti dhufee daawwaa dhageeffachuun isaanitti hin aanjine ulamaa'ii keenya dubbifnee isinii waraabnee isin biraan gahaadha akkuma turre jechuudha. Akkuma beekamu amma boodallee itti fufna inshaallah, rabbiillee nu wajjin jira isiniin jecha. Inni biraa darsii kanneen akka buluugaadhaa fi kan kana fakkaatan kitaaban hedduu waraabuudhaaf ammas yaada qabna inshaallah. Karaa chaanaala yuutuubee kanaatiin karaa salphaa ta'een argachuu dandeettu. Sabskiraayib qofa gootan jechuu isin gaafanna. Akkasuma ammallee sheer godhaa obboleeyyan keessan biraan gaha. Hanga humna keenyaatiin isiniin biraan gahuudhaaf qophiina inshaallah. Gammachuu Iid al-Adhaa waggaa kanaa sababeeffachuudhaan wanni kunis eegalamee jira isin beeksisuu barbaanne. Akkasitti beeytanii chaanaala kana sabskiraayib gootanii barnootaa fi gorsoota garaagaraa achirraa ni argattu. Qophiilee bashannansiisoo adda addaallee achirra isiniif kenna. Sabskiraayib qofa gootu, sheer laayik godhuun illee isin bira jirti isiniin jecha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم.